አሶፍታኒ ቤክቶ ቴክስት ራሱ ይጽፍልኛል ካላወራኝ ራሱ እንዴት እንደሚጨንቀኝ አስር ስልኬን የማየው። እሺ አንዳማ ሲኛቺሴ ሲኦባሴ ከሲጠጋፈል ጉዴ ከደገው ሲካነረቅ ማንነረ አሜን። የሰይድ ፍቅር እንዲያንደግቦሽ ምን ሆነ ነው የከሳችሁ ላለው ለካ አንቺ ለካ የሰይድ ፍቅር ነው እንዲሞት አርጎ የጨረሰሽ። ወይ ምስኪን 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 ሎጊሜ ሎጊ ምስኪን አትያ ጃለለ ሰይዶቱ አከነት ኬንሳ ኬንሴ እኔ አከነት ሲውቅ ሰይዳ ነው ሚንበሬ 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 ሎጊ ማጃለ ይዘቅ ይጀንቀብዱ ወላሂ ይጀንቀብዱ amma akka ija qabaattu si godha rakkoon qabu ija qabaata sham saayidoo jaalachuu keetiin baay'ee gammaddaam ወይ አዩ ወይ በጣም ነው የምወድሽ ሳይዱን ከወደድሽ በቃ ልቤን የውስጤን የተረዳሽኝ አንቺ ብቻ ነሽ። ይሄንን ብን ሳይድ ያስልችል አለመናሰራ ተው ሚት hojjettuu mana isaaniiyyuu ta'e hojjettuu mana keessaniyyuu kan ta'e hojii isaa ilaalee jiraadhe baay'ee manatti tola. Seet jechuun nama qulqulluu nama gaarii beekaa bareedduuti yaa gaafa inni jedhu biyyaa san jechuudha. Guyyaa meeqaadhaaf jechoota kana yoom dubbatanatti yoom dubbata jedheetumaan eeggadhu. Kana dhugii maaloo dhugii 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 biyyaa san jechuutti masana dhagayeeyyuu otoo hin du'e anaaf jechuudha waan guddaadha jechuun afaan isaa keessa bahan guyyaa meeqaadhaaf akkan eeggadhe. qacam jettee hadhafumaa keetii biratti mucayyooni miskiina dhugama rabbii miskiina sayidooni jaartii sadaffaan gaatee ayyuu harkaalee fudhachuuf ta'anii ayyuun garuu nama qaldi sarmuu miti. Abbaan bosona keessa ture abbaan abaaboodha yookaan shanee sadhamu isaanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoonni hundi keessan nama jiraattan amantii kutaa osoo hin jedhini dhugaa rabbii ayyuun tun goobasiidha wattan akkama goobasiidha jettiin malaan sobdee harkaa nama fuuti. Suutuma jettee bunas obaastee qopheessitee fi suutuma haasofsiiftee mistira isii waan isii yaadduu fi hunda harkaa fuute jechuudha. Amma osoo gariitii ol utaaltee oma san qabatte uummata akka illee gaafatte akkamitti jaarsii irra buute akkamitti akkas taatettee ol gariitii irra buute isii suutuma mistira isaanis maal wajjin haasoftan mee maal fa'aa haasoftan jettee sobdee afaanii fuutee jettee qabu goote jechuudha. Akkasii Saayidooni dhugaa rabbii waa godhate moo akkam ijoolle dhalaan irratti ol fixaa jirti. Tunis bakka dhufte mooji saayidoo arguun gaggabaa. Saayidoo yoo agaru lafti naa marti. Saayidoo baay'ee jaaladha. Saayidoo arguu onneen na rifatti jaarti masaallee ta'uu baadhee sarraati nyama keessanis yoo ta'e hawwii kootii jetti. Ayyuun dhugumee bunatti namaan tolqabdi. Dhugaa rabbii ayyuun tun dhugaa rabbii namni amma qal'ina si kana ilaaleeti ayyuun laaftuu si'ane ayyuun ammoo jajjaba namaati dhugaa rabbii jajjaba dhiira abbaa feetee tarte jechuudha. Akkasitti booksiidhaan ofirraa fixaa jirti ummata. Ummanni ayyuu laalanii ayyuun qal'oos ijoollee dhalse jedhanii akkuma garan ta'uuf deeman garuu isin ammoo qaruuteedha suutuma suutaan waa afaan nama fuuti suutuma suutaan jechuudha dhugaa rabbii sani bara. Qalawwooti amma mucayyoon tun hiriyaa sinatti fakkaata hiriyaa koo taatee ati akkamitti waan kanatti yaaddatteeni gaaf kaanii bakka waan hin beekuun jaaladhee minaaminatteeni gaaf tokko beelaatti godhee akkuma qaltitti akkuma ayyuu san ta'uu heddiinatti fakkaata. Akkasitti jazaan ammaa olteen bultuu isiinis somayyaa harkaa fudhattee tunis isii harkaa fudhachuuf deemti natti fakkaata. Ganaa dhageenya taarikaa dhugaa rabbii ammoo ayyuuni goobasiidha suutas gabbii qabdi. Maaliif hin jarjartu waan tokko jechuu irratti hin jarjartu suuta malaan fayyaaletti fakkaatteetuma waan fidde boodarra basurre dhugaa rabbii basurre akkasitti mucayyoo bunas obaaftee ooma akkati jaalattee beekaadhaati kanaaf hoqqattee saayidoo jaalattee akkanatti hoqqatteedha maanatti nimini ani beekni barii adaati kan akkas godhee jettiin ishiidha. Dhugaa rabbiiti bar akkasitti mucayyoon tun miskiinummaa fi itti mattee yoo dadhabamee dadhabametteera yoo dadhabamee
sarraatanya keessani soo ta'e sagalimsaa kanas dhagee anaa santu naa qorichaa jette way ima rakkannee badhu rabbi ima rakkannee cinqaadhe cinqa wallaahi akkasitti ayyoon amma kaa intalatti dhukkee irraa hafte jechuudha dhukkee mataa ishee kana qabdee guttuttee lafarra adaata akkanatti naa yaaddaa adaata akkanatti naan jirtaadha qutun goote bakka qacam goote akkasitti ayyooni dhugaa rabbi dubbachuufi woobasiidha abbatu goota intallis goota jechuudha maaliif abbaan qabsaa keessa ture qabsoo keessatti du'e seenaa ishii himtee jirti warri dhageettanis dhagaa warri dhageennis asumaan dhagaa jechuudha kanaaf abbatti baate qal'ittiin lafatti akkanan taatu jechuudha dura mi'attiin bosona keessa guddatte akkasitti amma gootummaa dhaalte jechuudha onnee qabdi onnee dhiira caalti qabdi wallaahi dhugumattuu onnee qabdi jajjaba waaniin namni uggee ayyutti hin qarqaru akka laayyotti jechuudha amma somayyaallee ari'atteerti kuloo akkasin agartan somayyaan yeemanitti deebitee sarraatanyummatti daa'imman tiyya guddifachuu barbaadattee erga gaddaati miidiyaa kana girgir godhaa jirti argitanii jirtanii kana hundaa ka'uume eenyoo jettanii ayyuudha jajjabina ishiitiif jechuudha osoo hin xaarin osoo hin laffa'in osoo marfee takka jettee yookaan wiixaa takka lafaan fuudhin jireenya gaarii itti ol seente jechuudha jajjabaachuun akkana kuloo maaliifu jiruu addunyaa ta'uun gabaabduudha gatti jira san surraafa ta'anii osoo hin xaarin osoo hin laffa'in harka kan kee dhiyattee nyaatta akkasiin obaante eebba gaafa qabaatan akkasii jechuudha akkuma isiin duraan viidiyoo ishee tokko keessatti dubbattee warroonni ganaa dhalattan jette silaa warri dhalate maal ammaa ishee du'aayii godhachuunis akkasii maraa miti gaafa dhalattanii du'aayii godhadhaa akka jaarsa saayidoo kana rabbi isinii haa kennu ka osoo hin xaarin osoo maaliyyuu hin ta'in teettanii nyaata rabbi isinii haa godhu jaarsa akkasiisan jaarsa akka saayidoo kanaa jette dhugamatti saayidoon ilmaan isaallee gatee waa meeqa gatee jireenya isaa duraan yamanee ture ni beektan hundi keessan jedhee yaada yamanee irraa baqatee achitti deebi'e kuro Itoophiyaatti jechuudha isii biratti deebi'e amma somayyaan kalee moo hin gaddarraa miidiyaa kana girgireessitee yamanitti deebi'ee dalagoo naa barbaada ani birriin baankii irra jirtu kan akaawuntii irra jirtu dhumattee ijoollee koo wajjin rakkachuurra mana madaamucha deemee dalagachuu barbaada ijoollee koo immoo arabatti kennadha malee oromoo bira sin kaadhu yoo argadhe ijoollee wajjin dalagadha yookiin ammoo araba bakka arabni namaa qabdoo jiraate bakka san geeffadhee dalagadhee ijoollee koo guddifadhaa jechaa jirti. Kanaaf ayyuun ammoo sadeettee fatattee namni saayidoo tuqee na ana tuqee namni saayidoo ol jedhee ilaale nama ana laalee anatu waan saayidootti dhufu hunda irraa qolataa jette. Akkasuma saayidoonis ayyuu hin jaaladha baay'ee tokko kabajaas baay'ee jaaladhasi. Saayidoon ayyuun naaf lubbuudha jedheera. Kanaaf dhugaa rabbii sila fincaana baaftee maal jedha namni tokko koomentii jalatti akkamitti saayidoo si jaalate fincaana baafte namni fincaana baase nama jaalata maal jechuudha ijoollee akkasitti dhugaa rabbii ayyuun waan akkasii turte amma kulootun dhufte kaa waan tunitti baatullee hin laalla tunis wanni siin jettee saayidoon maal akka qabu hin beeku namtichi mataa malaaxaa kun maal akka qabu maagineetti inni ofin nama harkisuun naaf hin galu ayyoo isaa garuu dhaabbadhees hin danda'u deemees hin danda'u eessa akka jiru of hin hubadhu hanga saayidoo argadhutti malee of ajjeesa chaartunis of ajjeesa jetti of ajjeesuu irra kaa saayidoon fuudhuun qurxiidha jechuudha kanaafuu waan isaan itti dhufanii waan isaan itti bu'anii walumaan ka ilaallu ta'a viidiyoo kana sumaanii sheer laayikii gochaa warroonni maatii naan ta'e asuma maatii naataa oromoo kun jajjabeessaa isiniin jenna dhugaa rabbii itti bu'aarra jaraafis haasaa ta'us nuus bu'aasa taatiidhe yaada sammuun teennatti nu boqotti waan tokko ilaalanii kolfuun sammuu fi kana firii gochuun barbaachisaadha.